Kiristoos du'aa ka'ee aangoo fi humna isaa guddaadhaanii seexanni hidhamee Addaam bilisoomee kana boodaas nageenyi hunda keenyaaf ta'e. Maatii Waaqayyoo egaa Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa akka arjummaa fi akka jaalala isaatitti guyyaa har'aattis immoo walitti qabamnee sagalee isaa akka barannuuf asiin nu ga'ee jiraatii uumaa keenyaaf galanni haa ta'u. Egaa maatii Waaqayyoo akkuma kana dura wajjin ilaalaa turre keessattuyyuu koorsii 2 wajjin ilaallee turre dubbii mana kiristaanatii fi dubbii Maariyaamii isa jedhu sanii wajjin ilaallee jirra. Asirratti osoo koorsii har'a jalqabnu kana hin eegaliniin dura koorsiiwwan obboleewwan keenyallee barsiisaa jiran kana hubachaa jirraa. Ammam hojiitti jijjiiraa jirraa, ammam beekaa jirraa waan jedhu suni wal nu gaafachiisa jedhee yaada. Maaliifuu namni tokko waan barate sana hubatee beekee itti yoo hin jiraanne inni barsiisullee inni taa'ullee yeroo isaa gubaa jira jechuudha. Wanti baratamu tokko wanti asii kennamu hundisaatuyyuu hubatamuu qaba. Namaa miti barsiisaa kan jiru, Waaqayyotu barsiisaa jira. Kitaabni qulqulluun gaafa nuti barannu xalayaan tokko Waaqayyoorraa akka nuuf ergame beekuu qabna kiristaanota. Waaqayyoorraa xalayaan tokko nuuf ergamee akka jiru hubachuun beekuun nu barbaachisa. Akka salphaatti ilaalinaa. Wanti har'a dhageenyu kuni boruu ragaa ta'e fuuldura keenya dhaabata waan ta'eef wantoota baran, wantoota hubannu kamiyyuu seeraan qabachuun qabannee immoo ittiin jiraachuu nama biraallee immoo barsiisuun keessattuyyuu ijoolleen naannoo Oromiyaa keessa jirtan Oromiyaa keessatti rakkooleen ammallee hin furamne. Rakkoolee baay'eetu jira. Kana caalaa baay'eetu immoo rakkoo bageeta dhufuuf deemaa jira waan ta'eef ammarraan cimuun koorsiiwwan baranne kaniin beekuun hubachuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Dirqama keenya ta'a. Kanaafuyyuu haala sirriitti hubadhaa. Waan sin hin galle immoo jiraate gaafachuun hin danda'ama jechuudha. Gorsa obbolummaati kun. Egaa maatii Waaqayyoo koorsiiwwan dubbii mana kiristaanaa, dubbii Maariyaamii jedhu wajjin ilaallee isa sadaffaa irratti immoo guyyaa muraasadhaaf wajjin kan ilaallu akka mata dureetitti seera uumamaa isa jedhuun kaana jechuudha. Handaa'uutii isaa isinii nan kennaa. Seera uumamaa yoo jennu maal jechuu keenya wantoota guyyaa 6 keessatti raawwataman ilaalu jechuudha. Waan biraati miti. Guyyoota 6 keessatti wantoota raawwataman. Waaqayyoon guyyoota 6 kana keessatti maal uumee jira, akkamitti uumee jira waan jedhu sanii wajjin ilaallaa jechuudha. Kun maaliidhaaf nu fayyada isinitti fakkaate? Kaayumti uumama keenyayyuu maaliidhaaf akka uumamne, Waaqayyoon maaliif akka nu uumellee ofuma keenya akka beeknu. Of beeknee immoo waan uumamneef saniif cimnee akka dhaabbannu nu gargaara jechuudha wanti kun. Kanaaf waa'ee uumamaa guyyoota uumaman kana wajjin ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Yoo danda'ame yeroo yoo qabanne ilaalchi amantiiwwan biroo immoo maal fakkaata kan jedhullee wajjin ilaaluu hin dandeenya. Yeroo yoo arganne maatii Waaqayyoo hunda dursaa seensa saamee haa ilaallu ka. Maaliifuu akkuma kana dura isiniin jedhee koorsiiwwan mana kiristaanaa hundi isaatuyyuu kaayoon isaa nuti Kiristoos wajjin akka jiraannudha. Nuti Sillaasee wajjin akka jiraannudha. Nuti immoo erga Waaqayyoo wajjin jiraanne, erga Sillaasee wajjin erga jiraanne dhaaltuu mootummaasaa akka taanudha. Dhaaltuu mootummaasaa akka taanudha. Kanaaf dursinee wantoonni nuti ilaaluu qabnu maalidha isa jedhu sa wajjin ilaalla har'aa fi
har'an jalqabnu guyyaan itti eegallu garuu guyyaa itti aanuudha. Har'aaf garuu bu'uura kan ta'e wantoota kanaaf immoo wantoonni bu'uura ta'an wajjin ilaalla jechuudha. Mee Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irraa isa jiru wajjin haa dubbifnu. Addunyaan jecha Waaqayyootiin akka uumame jedha. Addunyaan jecha Waaqayyootiin akka uumame kan mul'atus wanta hin mul'anne irraa akka ta'e amantiidhaan ni beeknaa jedha. Qulqullichi Phaawulos jecha kana yoo barreessu Waaqayyoon humna isaatiin, aangoo isaatiin, jecha isaatiin addunyaa kana akka diriirse, addunyaa kana akka uume, addunyaa kana immoo gara hin jirree gara jirutti, isa kaan immoo isa jirurraa akka uume ni beeknaa. Kana immoo maaliidhaaf fudhanneedha? Amantiidhaaf fudhanneedha. Maaliifuu yeroo san hin jiru waan ta'eef amantiidhaaf fudhanneerraa. Wanta kana kan raawwate, kan uume, aangoos kan qabu Waaqayyoodha jechuudhaan qulqullichi Phaawulos inni meeshaa filatamaa jedhame hin dubbata jechuudha maatii Waaqayyoo. Erga kana jennee mee waa'ee Waaqayyoo ilaaluun immoo dirqama ta'a. Addunyaa kana eenyutu uume? Humna eenyutiin uumamanii? Isa jedhu sani uumaa addunyaa kana uume, humna adda kan ta'e, wanti hundumtuu isaa gadi kan ta'e, wanti hundumtuu immoo isaan kan ta'e, isa san beekuun dirqama ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf dubbii amantaa keessatti waa'ee amantaa haasa'uun dura amantaa san kan kenne eenyu akka ta'e barattan jedhee tayyaada. Waa'ee madda sanii osoo hin beekin wanti sun nuuf hin galu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf har'a nullee keessattuyyuu manni amantaa Ortodoksii waa'ee Sillaasee waan hunda duran amanaa, waan hunda duran barsiisaa, waan hunda duran lallaba jettee ragaa baati. Manni amantaa Ortodoks Tawaahidoo jechuudha. Sillaaseedha. Addunyaa kanas kan uume Sillaaseedha. Kanaafuu waa'ee Sillaasee dubbachuun, waa'ee Sillaasee beekuun dirqama kiristaana kamiiti jechuudha. Kanaaf nuti kiristaanonni maal jennaree? Sillaaseen tokkos sadiis jenna jechuudha. Sillaaseen tokkos sadiisi. Sillaaseen gadi bu'ee laman ta'u, itti dabalamee immoo afurin ta'u, Sillaaseen tokkos sadiisi jennee amanna jechuudha. Kuni amantii keenya, bu'uura amantaati immoo. Amantii keenya ta'e bu'uura amantaati. Amantaan keenya kanarratti hundeeffame. Kanaan ala hundee hin qabnu, kanaan ala jireenya hin qabnu, kanaan ala boqonnaa hin qabnu jechuudha. Kanaaf waa'ee Sillaasee beekuun, waa'ee Sillaasee hubachuun waan hunda dursa jechuudha. Addunyaan kun osoo hin uumaminiin duras Waaqayyoon akkuma har'aa kanatti jira. Barri san jirjiiru, yeroon isan jirjiiru bara baraan kan jiraatudha jechuudha. Inni bara dabarsa malee barri isa hin dabarsu jechuudha. Waaqni nuti waaqeffannu, Waaqni nuti abdannu, Waaqni nuti kadhannu, Waaqni nuti kooluu jalatti galle isaadha jechuudha. Kanaaf Waaqayyo osoo ardii fi samiin hin uumaminiin dura akkuma har'aatti tokkummaan isaa osoo sadummaa isaa hin dhuunfatin, sadummaan isaa osoo tokkummaa isaa gargar hin baasin, tokkummaa fi sadummaa isaatiin galateeffamaa ture jedha. Eenyudhaan galateeffama? Inni jedhu immoo amaluma isaatiin galateeffama jechuudha. Maaliifuu uumamtoonni erga uumamaniidha isa galateeffachuu kan jalqaban. Inni garuu osoo addunyaa kana hin uumaminiin dura amaluma isaatiin maal ta'a? Galateeffama jechuudha. Amaluma isaatiin osoo ardii fi samiin hin uumamin eenyutu isa galateeffate yoo jedhame immoo amalummaa waaqummaa isaatiin galateeffamaa ture jechuudhaan hayyoonni amantaa 318 dubbataniiru jechuudha. Osoo addunyaan kun hin uumamin amalummaa waaqummaa isaatiin akka galateeffame. Wangeela irratti illee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 17
lakkoofsa 5 irratti ammas yaa abbaa ulfinna osoo biyyi lafaa hin uumamin dura ani si biratti qabu tureen si birattis ulfinna anaaf kenni jedha. Addunyaan tun osoo hin uumamin ulfinna waaqummaa ani qabu saniin jechuudhaan gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos ragaa beera jechuudha. Waaqayyos karaa inni beekuun galateeffannaa osoo jiraatu kabanyii fi ulfinni isaa akka beekamuuf uumamtoota nan uuma jedhee yaades hin hafne ni uume. Laala Waaqayyoon jechuudha. Uumamtoonni kun immoo uumamtoonni uumaman kun isa akka galateeffataniif ni yaades immoo maal godhe jedha hin uume jedha. Yaade yoo jennu immoo akka keenya kanaa miti. Yeroo baay'ee jechoonni nuti dubbannu baay'een isaa jechoota Waaqayyoodhaaf madaalan osoo hin taane jechoota nuuf madaalanidha. Maal jechuu barbaade tas isinitti fakkaata obboleewwan koo? Fakkeenyaaf Waaqayyoon galateeffamaadha yoo jenne inni immoo galateeffamaadha amalummaa isaatiin. Gartanii Waaqayyoon haa galatoomu yoo jenne inni immoo amalummaa isaatiin iyyuu jechoota hin qabnu nuti kan ittiin isa galateeffannu kan ittiin isa faarfannu. Waaqayyoon qulqulluu yoo jenne inni amalummaa isaatiin qulqulluudha. Waaqayyoon guddaadha yoo jenne inni amalummaa isaatiin guddaadha. Jechoota hin qabnu. Akkuma daa'imti fakkeenyaa fi daa'imti yeroo jalqabaatiif akkaataa inni isheen itti maatii ofitti waamtu qooqa itti ennoo jettu hin beekamu. Akkasuma jechuudha nuti ijoollee isaa waan taaneef jechuudha. Caccabsineetuma isa galateeffanna. Inni immoo amantii keenya keessa keenya laala waan ta'eef isa kana walitti nuuf funaanee nu maal godha nu eebbisa jechuudha. Abbaa keenya waan ta'eef jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon addunyaa kana osoo hin uumamin duras galateeffamaadha. Erga uumeen boodallee immoo uumamtootani galateeffame jechuudha. Eenyu faadha kan uume jedhuuf ammoo namaa fi ergamoota maqaa isaa akka galateeffatanii fi ulfinna isaa akka argatanii fi akka dhaalaniif keessattuu namaa fi ergamoota adda godhee kan uume Waaqayyoon isa galateeffatanii isa faarfatanii gatiin faarfannaa fi gatiin galateeffannaa kana ammoo mootummaa bara bara dhaaltuu mootummaa isaa akka ta'aniif isaan qopheesse jechuudha. Warroonni kuwwan immoo soorataaf kan uumaman jiru faayidaa adda addaatiif mootummaa Waaqayyoo akka dhaalaniif miti isaan ilaalla wajjin amma seensa isaa keessa jirra waan ta'eef jechuudha. Isaayyaas irratti maal jedha? Warri maqaa kootiin waamaman hundinuu warri ani ulfinna kootiif uummadhe warri ani tolchee fi bifa itti godhe haa dhufanii jedha. Isaayyaas boqonnaa 43 lakkoofsa 7 irratti jechuudha. Maarisaaq isaan jedhaman immoo isaan jedhamanii akkana jedhu. Waa'ee kanaa yoo dubbatanii karaa amantii isa dhugaatti kan si geessu wabii barsiisaa ta'e ni qabdaa inni si uumamaadha jedha. Ni amaatii Waaqayyoo ilaala har'a wantoonni Waaqayyoon mi ammanuti namaadha. Numaayyuu mee nyaata hin nyaanna. Nyaanni kun akkamitti akka bullaa'ee eessa akka dhaqu maatokondoriyaa keessatti akka gubatu maatokondoriyaa keessa immoo kan pirootiiniidhaaf oolu jira, liipidii kan ta'u jira, kaarbohaayidireetii kan nu kennuuf jira, viitaaminiin kan nu kennuun jira. Kun ribosoomiin keessa seenaa, kun gara maatokondoriyaa keessatti erga gubateen boodatti aeroobikii kan jedhuun jira, anaeroobikii kan jedhu jira, oksijiiniidhaan kan gubatu nyaanni. Dhiigni keenya kun akkamitti akka deddeebi'u qaama keenya keessa kun gara kalee, kun gara miila, kun gara halka, kun gara sammuu, kun immoo akka qoshaashatti akka ba'u milaalame amma kana hunda isaatiyyuu kan to'ate kana hunda isaatiyyuu kan godhu eenyudhaan Waaqayyoodhaan jechuudha. Ilaala yoo kana laallu amma hojii Waaqayyoo hin dinqisiifannure
Hindi qisifan biqiloota immoo laala. Akkuma namaa kana biqiloonni nun hin arginu garuu nuti bishaan garuu hin dhugu isaanillee hin arginu nuti qilleensa hin baafatu. Eenyu kana godha? Aduun immoo laala. Aduun maal taati? Hin lixxi hin baati. Waraabessi illee halkan faabaa guyyaan baane. Kun hundi isaatuyyuu yoo ilaalle waan baay'ee irraa baranna jechuudha. Waan baay'ee irraa baranna. Kanaaf Waaqayyoon wantoota uume kaniin wantoota baay'eedhaaf dinqiidhaaf akka ta'e waa'ee Waaqayyoo beekuudha. Waa'ee Waaqayyoo hubachuudhaaf kitaaba qulqulluu bichaayyuu miti uumamtuyyuu si barsiisaa jechaa jira. Maarisaaq abbaan jedhan jechuudha. Waaqayyo uumama kana hundaa kan uume garuu ittiin fayyadamuudhaaf yookaan ammoo irraa fayyadamuudhaaf yookiis ammoo wanta isa jalaa hir'ate namni itti naaf guuta jedhee osoo hin taane kabajaa fi dhiifama isaa uumamaaf kennu akka barbaade ibsameera. Keessattuyyuu kitaaba Qelemenxoos isa jedhamu kitaaba mana amantaa keenya irratti waa'een kanaa ibsamee jira jechuudha. Amalummaadhaan nama beela'uu fi oobachuu Waaqayyo garuu beelaa fi oobuun qabu. Namni beelaa ni dhoobata, ni daddaba, ni dhukkubsata. Waaqayyoon garuu immoo kanan qabu jechuudha. Waaqayyoon garuu kanan qabu. Kanaafuu addunyaa tana haala kanaan maal godheera Waaqayyoon uumee jira jechuudha. Addunyaa tana haala kanaan uumeera. Nuti immoo addunyuma uumamu tanarraayyuu waan baay'ee beekuu barachuu akka qabnu of ilaaluun dirqama keenya ta'a jechuudha. Dirqama keenya dirqama kiristaanota hundaati jechuudha. Kitaabni immoo kitaabni qulqulluun immoo maal nuun jedha? Bifti isaa ijaan hin argamne garuu humni isaa inni bara baraa waaqummaan isaas erga biyyi lafaa uumamee jalqabee waan inni uume irratti qalbeeffatamee yaadatti argamuu ni danda'a. Kanaafis waan itti qabatan hin qabanii. Roomee boqonnaa 1:20 irratti warroonni Waaqayyo irraa fagaatanii xaa'otii adda addaa keessatti guduunfamani. Warroonni mukatti amanan, warroonni dhagaatti amanan, warroonni urjiitti amanan. Warroonni kuniin waan ittiin qabatan dhabanii joonja'anii jechuudha. Garuu addunyaa kana kan uume Waaqayyoon jiraataa kan ta'e uumamu kanayyuu laallee uumaan tokko akka jiru akka amannu wantoonni nu taasisan baay'eetu jiru jechuudha. Waaqayyo guyyaa jalqabaa irraa hanga guyyaa 6ffaatti uumamni inni uume lakkaawwamee hin dhumu. Addunyaa kanarratti uumamtoonni uumaman jechuudha. Lakkaawwamee kana jechuu hin dandeenyu. Kuni barumsa mana amantaa Ortodoksiiti. Haa ta'u malee akkuma akaakuu yookiin gosa isaaniitiin tokko jedhanii yoo lakkaawwaman uumama meeqatu jira? 22tu jira jechuudha. Manni amantaa Ortodoksii kan amantu kanaan wantoota Waaqayyoon uume lakkaa'ee bira ga'uu hin danda'u. Gosaa fi akaakuu isaatiin garuu yoo lakkaa'e 22dha jetti jechuudha. Eenyu jira kana? Mana amantaa Ortodoks Tawaahidoo ishee Kiristoos irraa nuuf kennamte sana jechuudha. Ishee Waaqayyo irraa kennamte, ishee dhugaa taate sana jechuudha. Kanallee immoo macaafa Kufaalee boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irratti jechuudha. Waa'ee uumamaa har'a hin argamne osoo hin ta'in, waa'ee uumamaa har'a kan argame osoo hin ta'in Waaqayyoof kan ajajaman raajotaa fi abbootatiin osoo darbuu hanga jabana Musee ga'ee jedha. Hanga bara Museen itti jiraatetti jechuudha. Kanaafidha ka Museen jalqaba irratti maal jedhee? Waaqayyo jalqaba irratti bantiiwwan samii fi lafaa uume jechuudhaan waa'ee uumama barreessuu jalqabe jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti jechuudha. Isa kanammoo egaa wantoonni baay'een samii fi bantiiwwan samii fi lafa uume jedhu maal jechuudha? Inni jedhu immoo maal barbaada? Hiikaa barbaada jechuudha. Hiikaa barbaada. Hiikaa mataasaa ragaa biraa
barbaada. Bantiiwwan yoo jennu wantoota baay'eetu jiru jechuudha as keessa. Isa kanaaf manni amantaa keenya egaa kitaaba qulqulluu keessaa Raaja Musee waa'ee uumamaa bal'inaan barreesse yoo ta'u, erga kitaabni qulqulluun barraa'ee booda ammoo bal'isee Museen barreesse sanas gadi fageenyaan hiikee kan ibsu immoo abbaa qulqulluu Epifaaniyoos Epifaaniyoos kan jedhaman isaan odola tokko keessatti walitti qabamanii kadhannaa taasisanii kadhannaa isaaniitiin immoo keessattuyyuu odola Qophroos isa jedhamu keessatti waa'ee kanaa gad fageenyaan barreessan. Maaliidhaaf isinitti fakkaate? Kitaabni Museen barreesse wantoota baay'ee of keessatti qabatee ifa kan hin baane wantoota baay'eetu jiru. Isa san akka ifa baanii ijoolleen Waaqayyoo akka hubataniif qulqulluun Epifaaniyoos waa'ee kanaa odola Qophroos keessatti kitaaba Aksumaaros jedhamu immoo barreessanii jiru. Kitaaba Aksumaaros jedhamu kitaaba guddaadha. Mana amantaa keenya keessatti kitaaba jirudha jechuudha. Kitaabni kun waa'ee uumamaa tokko isaatiin gadi fageenyaan kitaaba nuuf ibsudha jechuudha. Namoonni kitaaba kana akka carraatti argattanii dubbisuu hin dandeessu. Kanaaf kitaaba Aksumaaros akka ragaatti hin fudhannaa jechuudha. Raaja Museen barreesse kana gadi fageenya waan nuuf ibsaniif. Yeroo ammaa argamoonni karaa saayinsiitiinis haa ta'u karaa adda addaatiin wantoota baay'ee argisiisaa jiru. Garuu maddi isaanii maalidha yoo jenne maddi isaanii kitaaba qulqulluudha. Kitaaba qulqulluu ta'e garuu kitaaba qulqulluurraa dabaniiti waan biraa immoo itti dabalu jechuudha. Kanaaf Waaqayyo yeroo duraa jechuudha jalqaba irratti addunyaa kan akka uume qorattoonni sin amanu. Garuu rakkoon qorattoota maalidha? Ragaa kitaaba qulqulluurraa fudhanne hin jedhan. Beekumsa isaaniitiin akka waan deddeebi'anitti barreessanitti ilaalcha isaanii itti dabaluudhaan wantoota baay'ee booressu jechuudha. Maddi isaanii sirrii ta'e garuu ilaalchi isaanii immoo ni boora'aa jechuudha. Ilaalchi yoo boora'e immoo wanti isaan barreessan hundi isaatuyyuu sirriin ta'u jechuudha. Addunyaan kun qorattoonni baay'een hojii Waaqayyoo haa dinqisiifatan malee Waaqayyo kan jedhamu sanuyyuu immoo hin amanne. Namni Waaqa hin amanne, Waaqa isaanii hin beekne garuu dhugaa birallee ga'uu hin danda'ani jechuudha. Nuti garuu akka mana amantaa keenyatti tokkosaa kitaabni qulqulluu wanti ragaa nu ba'u beeknee hubannee ni lallabna jechuudha. Kanaaf Roomee boqonnaa 15 lakkoofsa 4 irratti maal jedha? Nuyi jedha obsaa fi jajjabinna kitaabni qulqullaa'oon nuuf kennaniin abdii akka argannutti wanti kitaabota qulqullaa'oo keessatti barreeffaman hundinuu nu barsiisuudhaaf barreeffamanii akka nu fayyaduuf faayidaa keenyaaf barreeffamanii jechuudhaan qulqullichi Phaawulos gara uummata Roomee boqonnaa 15 lakkoofsa 4 irratti nu barreesseera jechuudha. Ammallee immoo wanti hundinuu isumaan ta'e waan ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru jechuudhaan immoo wangeelaawwi Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti ibsa jechuudha. Maatii Waaqayyoo jirtu abeet jirra jedhame irribni ganamaa kun rakkisaadha. Irribni ganamaa kun namoota baay'ee mana amantaatirraallee dhoggee akka kadhannaan taasifnellee ispoortiillee akka hojjenne namoonni gariin immoo yeroodhaan kaaniitu akka qursiillee nyaanne godha. Mee jirra jedhame? Eshi gadaan hin jira. Masarat rafteerti laala. Eshi. Jirra barsiisa. Eshi. Okay, injirti. Sifan
sifan injirtu. Jira. Eshi galatomi. Eshi Beeza par Beezaan injirti. Irriba keessatti garuu Beezani. Eshi Faarfattuu Maqdas. Itu rafa saati kanaan dee. Okay, amma sa'aatii meeqa garuu sin biratti? Bakka hingaa bakka naa jiraattan yoo achumaan akka bageetan. Ijoolleen qursa hojjetan gaggeessan Eshi maatii Waaqayyoo egaa kaa waa'ee seera uumamaa seensa isaati irratti ilaaluu kan qabnu addunyaan kuni isaan akka ta'e inni akka uume addunyaa kana kan to'atu addunyaa kana kan bulchu Waaqayyoon akka ta'e duraan dursinee amanuu qabna jechuudha. Kana yoo beekne kana yoo hubanne waa'ee Waaqa keenya waa'ee uumaa keenya erga beekne hojii isaa immoo hin amannaa jechuudha. Hojii isaa hin beeknaa jechuudha. Hojii isaa hin beekna. Waaqayyoon addunyaa kana akkamitti uume garamittiif maaliidhaaf wantoota jedhanii osoo hin seeniniin dura Waaqa keenya kana amanuun Waaqa keenya kana beekuun dirqama ta'a jechuudha. Sillaaseen tokkos sadiis yoo jennu osoo addunyaan kun hin uumamin illee Waaqayyoon akkasumatti jiraa jechuu keenya. Barri san jirjiru yeroon isan jirjiru waan ta'eef jechuudha Waaqni keenya Waaqayyoon keenya kan nuti amannu Sillaaseen tokkos sadiis jennee yoo amannu. Kanaaf waa'ee Sillaasee ajjeesuudhaan kaasuudhaan jiraachisuudhaan jireenyadhaan dhugaadhaan jechaan Waaqayyoon tokko jedha. Waaqayyoon tokko ta'e kun immoo maqaadhaan qaamaan gochaan sadii jenna jechuudha. Jaala waa'ee kana yoon beekne iddoo ngorra maaliidhaafi amma fakkeenya warroota azaabota jedhan kitaabni qulqulluun azaaba jedha. Azaaba jechuun warra hin amanne jechuudha. Shakkitoota jechuun immoo warra walakkaa fudhatanii walakkaan fudhanne jechuudha. Azaabota yookiin alagaa yookiin ormoota warroonni jedhanii warroota walumaa galatti ilma Waaqayyootitti warra hin amanne jechuudha. Shakkitoota warri jedhaman immoo warroota ilma Waaqayyootitti amananii dhugaa dabsanii jechuudha. Warra dhugaa dabsan. Argitanii? Kanaaf nuti kiristaanonni Sillaaseetti amannaa. Sillaaseen tokkos sadiis jennee fudhannaa. Isa kana keessatti immoo waa'ee uumamaa ilaallaa jechuudha. Waa'ee uumamaa Waaqayyoon addunyaa kana akkamitti uume. Amma nu maaliidhaaf nu fayyada isinitti fakkaate? Akkuma jalqaba isiniin jedhe inni jalqabaa kaayoo maaliitiif akka uumamne of beekuu qabna nuti. Bineeldota kaawwan irraa adda akka taane. Wantoota uumamne hundarraayyuu Waaqayyoon adda godhee akka nu uume. Bootaa keenya akka beeknuudhaafi. Nuti kabajaa keenya akka beeknuufi. Of salphisuu akka hin qabne. Nuti kinniisa taanee iddoo tisiisni oolu akka ooluu hin qabne. Nuti ijoollee mootichaa taanee iddoo ijoolleen daabiloos oolan ooluu akka hin qabne. Nuti ijoollee abbaa jaalalaa taanee ijoollee hammeenyaan guutaman akka hin taane. Nuti hoolota taanee filatamnee yeeyyii akka hin taane of beeknaa jechuudha. Of beeknee immoo bakka keenya erga beeknetti of kabajnaa jechuudha. Of kabajna, of beekna, of eegna. Kanaaf waa'ee kanaa ilaaluun dirqama nuti ta'a. Inni biraa immoo wantoonni baay'een gaafii nuti ta'an. Gaafii nuti ta'anii jiraachuu danda'u as keessatti. Fakkeenyaaf warroota shakkitootaatiin amma kitaaba 66 keessaa ergamoonni maalirraa akka uumaman, ergamoonni guyyaa kam akka uumaman naa baasi osoo jettaniini osoo lafa gallixeellee baasuu hin danda'u. Eessaa fidee baasare baasuu hin danda'u. Gaafiiwwan seera uumamaa keessatti ka'an baay'eetu jiru. Kan ammumaayyuu deebii hin arganne kan sammuu keenyaa ol kan ta'an baay'eetu jiru. Isa saniin maal goona deebiitti arganna jechuudha. Deebiitti arganna. Wantoonni amma nuti ilaallu kuni
akkanumatti kan dhufee miti. Maatii keenya laalame osoo nuti hin dhalatiniin dura maatiin keenya mana qabaachuu danda'a, horii qabaachuu danda'u, lafa qabaachuu danda'u. Osoo isin hin dhalatiniin dura garuu mana san ijaarrachuudhaaf, horii san horuudhaaf maatiin keessan gatii baay'ee kafaleera. Hin beektan garuu isin hin dhalanne kaa isin. Gaafa waa'ee maatiin keessan keessa darbe san oolmaa maatii keessanii san isiniif galaa jechuudha. Yeroo baay'ee maal jedhama isinitti fakkaate? Ijoolleen abbaa qabeenyaa hin baduu jedhama. Yeroo baay'ee addunyaan tuni ijoollee abbaa qabeenyaa hin fudhatti, ofitti waamtii jedhu. Akkuma kitaabni qulqulluun yoo jedhu mucaan tokko abbaa isaa bira dhaqee akkana jedhee abbaa isaa gaafateedha. Yaa abbaa koo, mana kee keessa jiraachuun nan uffisiiseera. Amma yoon dhuguma ani mucaa kee ta'e waan na barbaachisu naaf kennitoo nan baha jedhee jedha. Abbaanis osoo gaddu, osoo ba'uu mucaa kanaatti gaddu, mucaa sana fedhii isaa guutuudhaaf jedhee qabeenya isaa mucaa kanaaf kenneedha. Mucaan kun fudhatee ba'ee gaafa inni manaa ba'u jedha, hiriyoonni baay'een itti marsanii baga nagaan nu dhuftee, kun mataa qaqqaba, kun harka dhungataa, iddoo teessoo kaa'uu fi wantoota baay'ee godhanii, kunuunsa baay'ee godhanii. Maaliifuu mallaqa fudhatee waan ba'eef jechuudha. Qarshii fudhatee waan ba'eef jechuudha. Boodarra garuu wajjin nyaatanii, wajjin dhuganii, gaafa qarshiin harkaa dhumattu garuu akkuma kaarsii ajooftee darbanii gatanii jechuudha. Akkas yaa maatii Waaqayyoo argaa. Yeroo baay'ee ijoolleen abbaa qabeenyaallee baay'een isaanii akkana ta'u jechuudha. Abbaan akkamitti akka fide hin beekan. Abbaan akkamitti akka hojjetee hojii san yookiin qabeenya san fide hin beekan. Akka barbaadanitti itti taphatu, yeroo kana immoo hojii seexanaatti hojjetu jechuudha. Addunyaa kanarratti baay'een isaanii amma addunyaa kanarraa jechuudha. Namni qabeenyaan beekamaa ta'e maal akka hojjechaa jiru beektu amma? Dhiirri tokko jechuudha. Dhiirri tokko akka nuti akka Waaqayyoon nu uumetti shamarri takka dhiira tokkoof, dhiirri tokko immoo shamara tokkoofidha. Akka kitaabni qulqulluun jedhutti warroonni qabeenya qaban addunyaa kanarra jiraatan garuu amma maal akka hojjechaa jiran beektu? Dhiiraaf jechuudha iddoo dubartii kan bakka buutuuf meeshaa biraa uumafiiru jechuudha. Akkuma moobaayilii kanatti yookiin akka meeshaatti bitatee mana kaawwataa, ishii wajjin wal qunnamtii saalaa raawwataa jechuudha. Laala. Ammas deemaa jirti jechuudha. Addunyaan tun baduudhaaf. Hojii Waaqayyoo oo kana dhiiftee hojii biraatiif ammas deddeebi'aa jirti jechuudha maatii Waaqayyoo. Kanaaf waa'ee seera uumamaa barachuun waan Waaqayyoon nuuf eeyyameen alatti akka hin baane nu deeggaraa jechuudha. Nu qarqaaraa jechuudha. Akka of beeknu. Hojii Waaqayyoo kanallee mun dinqisiifanna sadaffaan. Dinqii akka ta'e. Abbaan keenya uumaan keenya hojiin isaa dinqii akka ta'e ni hubannaa jechuudha. Kanaaf koorsii guyyoota 6 nutti fudhachuu danda'a. Guyyoota 6 kaniin keessatti ilaallu guyyaa jalqabaa Waaqayyoon addunyaa kana uumuu jalqabirraa kaafne tokko isaatiin guyyoota jiran keessatti maaltu akka uumaman wajjin ilaallaa jechuudha. Kanaaf hundi keenya iyyuu cimnee koorsii kana akka barannuuf akka hubannu hundi keessan iyyuu sirriitti cimuun, sirriitti beekuun isinirraa eegama jechuudha. Yeroo hin qabna waan ta'eef har'aaf yoo jalqabne hin xumurru waan ta'eefanii harkifachaa jira maatii Waaqayyoo.
guyyaa isa jalqabaa irratti iyyuu uumamtoota baay'eetu uumamanii uumamtoota saniin suuta jennee wajjin yoo ilaalle wayyaa wajjin suuta jechaa ilaalaa yoo deemne nu wayya jedheetanii handaawutii isiniif kennaa hundi keessan iyyuu haala sirriitti cimaa haala sirriitti hubadhaa haala sirriitti beekaa waa'ee uumamaa guyyoota 6 bichaa nutti fudhata guyyoota 6 keessatti hin xumurraa jechuudha. Guyyaan Waaqayyoon addunyaa kanatti uumuu jalqabe guyyaa dilbataa yookiin sanbata guddaa akka ta'e hundi keessan iyyuu hin beektu. Guyyaan kun immoo guyyaa addaati. Sanbata guddaan guyyaa addunyaan tun itti uumamtelleedha. Guyyaa immoo addunyaan tun itti fayyitelleedha. Guyyaan kun guyyaa eebbifamaadha. Ilaala. Jalqaba guyyaa Waaqayyoon addunyaa tan itti uume. Lammaffaan guyyaa ergamaan Gabri'eel dhufee misraachoo dubroo Maariyaam illee itti dubbatellee guyyaa kanaadha. Guyyaan immoo gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos itti dhalatellee guyyaa kanaadha. Guyyaan du'a moo'ee itti ka'ellee guyyaa kanaadha. Kanaaf guyyaan kun guyyaa addaati jechuudha. Guyyaan sanbata guddaa yookiin dilbata jennee waamnu kun jechuudha. Kanaaf maatii Waaqayyoo yeroo itti aanutti uumama guyyaa jalqabaa yookaan dilbata jennee seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorratti እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይና ምድርን ፈጠረ waaqayyo jalqabarratti samii fi lafa uume jennee wajjin jalqabaa waa'ee uumaa keenya waa'ee fayyisaa keenya wajjiisaa dinqisiifachaa wajjin itti fufna jechuudha. Har'aaf asirumatti dhaamnaa nageenyi Waaqayyoo isin wajjin haa ta'u maatii Waaqayyoodha. Shi barsiisa keenya gidi barsiisa gadaa irratti hin dawwalaman fakkaate irra hin jirani namni jirtan eebbisa fakkiin namni qaddamtan jiratan eebbisa barsiisa keenya jechuun jaaladha.